Biftuun gooftaan baatee gonkumaa hin dhaamtu maaloo soonu baatiin maaf akkas gungumtu gooftaadhaan jalqabne isaan galma keenya innis nu gargaara nuuf kennaa jabeenya. Abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokkicha ameen. Amajjii guyyaa 23 bara 2015 kan araarsu qulqulloota eebbifamtoota wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 9 manni amantii ortodoksii Itoophiyaa akkuma qulqulluu Maatiyos wangeela isaatiin dubbatetti kan araarsu qulqulloota akkuma jedhe hunda manni amantii keenyas namoota araarsaa turteerti. Abbootiin amantii immoo eebbifamtoonni qulqulloonni namaa fi waaqa biyyaaf biyya namaaf namoota walitti araarsuudhaan umrii isaanii guutuu hojjechaa turaniiru hojjechaa jiranilleedha. Ammas yeroo ammaa rakkoo uumame kana hiikamuu han danda'amu araara fi tokkummaadhaani. Kana ala filannoon tokko hin jiru. Kan araara caalu, kan tokkummaa caalu, kan dhiifama caalu hin jiru. Dhiifama gaafachuunis, dhiifama gochuunis kan waaqarraa nutti kennameedha. Kana yoo hin raawwannu ta'e manni amantii ortodoksii Itoophiyaa tokkummaa ishiitiin itti fuftii nullee fakkeenya taana jechuudha. Phaawulosis gaafa dubbatu isin kitaaba dubbifamu yoo araarsitan, yoo araaramtan, yoo tokko taatanii. Kanaafuu tokkummaan kun, araarri kun biyyaafis, namootaafis, mootummaadhaafis, nama hundumaaf wal ta'uu tokko ta'uun barbaachisaadha. Murtiin kenname soo ta'e kan araaraaf affeeru, kan araaraaf tokkummaaf fidu malee hiikaa biraan itti kennamu miti. Ejjennoon keenya yookaan immoo nuti kan irraa hubanne ofirraa hubachuu dandeenyu kadhannaa dhiifama kuni ibsituu yookaan immoo agarsiistuu mana amantii keenya fi utubaa mana amantii keenyati jechuudha. Kan ammoo gochaan agarsiisuu qabna. Rakkoo kana hiikuu ni dandeenya. Akkas jedheen amanaan. Ana qofaa miti. Namoonni mana amantii ortodoksii hordofanillee sabni kaanillee rakkoo kana mariidhaan hiikuun ni danda'ama jedhan abdii akkasii qabu. Kun immoo biyya hin qarqaara akkuma jennu uummata tokko godha jechuudha. Kanaafuu abboota kiyya wanni ani kadhadhu dhiifama walii gochuun, dhiifama wal gaafachuun waaqarraa kan kennameedha. Kanaafuu kanarratti cimuu qabdanii, of eeguu qabdanii, raawwachuu qabdan jechuun barbaada. Uummataaf gorsina ni dabarsuu barbaadu. Rakkoo uumame kana kadhannaa fi of eeggannoodhaan abboonni ni hiiku jennee haa amannu. Kanaafis immoo nus gahee keenya ba'uu qabna. Warri miidiyaatis kan gochuu qabdan wanna nama walitti nama buusu, han nama wal lolchiisurraa of eeguu qabdan. Oduun akkasii facaasuu caalaa oduu nagaa buusu, tokkummaa buusu hojiirra oolchuun nurraa eegama. Kanaafuu rakkoo hiikuudha malee oduun nuti dabarsinu, seenaan nuti dabarsinu kan rakkoo uumu odoon ta'in kan rakkoo hiiku ta'uu qaba. Yoo kana rakkoo haniignu ta'e nuti qoricha jechuudha biyyaaf. Fakkeenya jechuudha biyyaan. Yoo hani hiikne ta'ee fi nama walitti buusnu ta'e immoo summii taanerra jennee yaaduun nurraa eegama. Kanaafuu Waaqayyo keenya nu hedduutti argamee araara isaa, tokkummaa isaa, nagaa isaa wanna nu barbaachisu nu caalaa waan beekuuf inni nuuf haa kennu. In abbaa nagaa, abbaa tokkummaa, abbaa biyyaa,
abbaa aangoo isa waan ta'eef hunduma keenyaaf inni nuuf haa kennu. Biyya keenya fi uummata keenya Rabbi haa eebbisu. Biiftuun gooftaan baatee gonkumaa hin dhaamtu maaloo soonu baatiin maaf akkas gungumtu gooftaadhaan jalqabne isaan galma keenya innis nu gargaara nuuf kennaa jabeenya. Biiftuun gooftaan baatee gonkumaa hin dhaamtu maaloo soonu baatiin maaf akkas gungumtu gooftaadhaan jalqabne isaan galma keenya innis nu gargaara nuuf kennaa jabeenya. Wanta haaraan beeknee kanum kaleessaati duuka bootarraa kan fudhanne nuti isaaniif jalqabee kan tajaajiluun osuma beekanii maaliif dubbii diruun. Guyyaa shantamaffaattuun argatanii sodaa fi of dhoksuuf gonka daagatanii hafuurri qulqulluun isaaniif ni bu'ee wangeelli Waaqayyoo addunyaa wal ga'ee. Lallabni afarfannu afaan dhagahamuun saba addaan qooduun taasan danda'amu hundumaa barataan afaan dhagahaniin yoo kana mormine dheekama waaqni. Sirriitti hubannu haala tajaajila yoo hubanne ilaalle dhugaan